Tutiin of nearifattee kiraku badisa fanture nambasum karanko Tutiin of nearifattee kiraku badisa fanture nambasum karanko Namana gode mararike Namana gode mararike Namana gode mararike Namana gode mararike Faddu sinjada jireenyi ko karaa kee boqote Jajami sinjada jireenyi ko karaa kee boqote Ulfaaddu sinjada hafuurri ko karaa kee boqote Tutiin of nearifattee kiraku badisa fanture nambasum karanko Tutiin of nearifattee kiraku badisa fanture ani nambasum karanko Namana gode mararike Namana gode mararike Namana gode mararike Namana gode mararike Ulfaaddu sinjada jireenyi ko karaa kee boqote Jajami sinjada jireenyi ko karaa kee boqote Ulfaaddu sinjada hafuurri ko karaa kee boqote Salbamiti gargaarsi kee innangati baaftee na biitatte Salbamiti gargaarsi kee innangati baaftee na biitatte Yommuu karaa hundaani abdiin dhume humna gargaarsa kee naaf biitatte hin boqonnanii gad hin buusu gaarummaa kee himuun nan qaanessu ati burqaa jireenyaa ati burqaa jireenyaa ati burqaa jireenyaa ati burqaa jireenyaa dhalachuu kootii jalqabee na wajjin jirta nuffite waa'een baasuu jettee na dhiiftee yoom beekta dhalachuu kootii jalqabee na wajjin jirta nuffite waa'een baasuu jettee na dhiiftee yoom beekta jabinniif laafinni koo jaalalatti naaf qabdu
dubbana filaalchina mota kan kee bakkamu yaada kee murteessu ilaalchi kee adda ilaalchi kee adda ilaalchi kee adda waaqayyo ilaalchi kee adda kalebribu korta sagad fagoo argita abbako ilaalchi kee adda gooftaa koo akka keetiif malee seenaan koo yoona badeera utot gaara koo hin taane waan koo durdiifameera singatu siniisu jette mirga keetti sanaaf kakaate kakuu kee yeroo ganama gooftaa kooti yoom nagaate Amen, amen. Ansatan gamada, ansatani gamada, atanaf gada. Ansatan gamada, ansatani gamada, atanaf gada. Gooftaa koo abbaa koo sibbaatee baakoo gooftaa koo furee koo siyaabee fannoo koo ansatani gamada ansatani gamada atana gada ansatan gamada ansatani gamada atana Akarra miti goftako nambe kamidoti nakafte sinifari gadde sinalu miliko kun sindaga kutte malabdin malsifi tadda kenna gati jabesan kabu ammambe kun sifachada kanke kana ningolabu Akarra miti goftako nambe kamidoti nakafte sinifar gadde sinalu miliko kun sindaga kutte malabdin malsifi tadda kenna gati jabesan kabu ammambe kun sifajjada kanke kana ningolabu Olma keetu garaana jibsa anfirooma keen caalchisa nammarmaara maana keetti kan kee hundumtuu kan goote maalammanni jaalalli kee maalammanni jaalalli kee maalammanni jaalalli kee Malamma ni jalalike malamma ni jalalike malamma
maalamani anaaf jaalalli kee maalamani jaalalli kee maalamani anaaf jaalalli kee maalamani jaalalli kee maalamani anaaf jaalalli kee Jesus anfraaq abadde isaan naadadhu waan barbaduutti senergadhu anfraaq abadde isaan naadadhu waan barbaduutti senergadhu najraachuftu naajeftu nakabaajtu nasalftu firikoosuma kan ittiin naadadhu waa tokkoon beekaa swaamen salfadhu najraachuftu naajeftu nakabaajtu nasalftu firikoosuma kan ittiin naadadhu waa tokkoon beekaa swaamen salfadhu Wato kumbeka swamen salfadu Wato kumbekani swamen salfadu Wato kumbeka swamen salfadu Gofta kiya Wato kumbeka swamen salfadu Wato kumbeka swamen salfadu Wato kumbeka swamen salfadu Gofta kiya Tutiin of nearifatte kiraku Badisa fantre nambasum karanko Tutiin of nearifatte kiraku Badisa fantre nambasum karanko Namana gode mararike Namana gode mararike Namana gode mararike Namana gode mararike Faddu sinjada jireenyi koo karaa kee boqote Amen amen Jajamii sinjada jireenyi koo karaa kee boqote Ulfaaddu sinjada hafuurri koo karaa kee boqote Tutiin of nearifatte kiraku Badisa fantre nambasum karanko Tutiin of nearifatte kiraku Badisa fantre ani nambasum karanko Namana gode mararike Namana gode mararike Namana gode mararike Namana gode mararike Ulfaaddu sinjada jireenyi koo karaa kee boqote Jajamii sinjada jireenyi koo karaa kee boqote Ulfaaddu sinjada hafuurri koo karaa kee boqote
salphaamiti gargaarsi kee innan gatii baaftee na bitate salphaamiti gargaarsi kee innan gatii baaftee na bitate yommuu karaa hundaani abdiin dhume humna gargaarsa kee naaf hiixatte hin boqonnanii gad hin buusu gaarummaa kee himuun nan qaanessu ati burqaa jireenyaa ati burqaa jireenyaa ati burqaa jireenyaa ati burqaa jireenyaa dhalachuu kootii jalqabee na wajjin jirta nuffite waa hin baasu jettee na dhiiftee yoom beekta dhalachuu kootii jalqabee na wajjin jirta nuffite waa hin baasu jettee na dhiiftee yoom beekta jabinniif laafinni koo jaalalatti naaf qabdu hin hir'isu dubbanaaf ilaalchi namootaa kan kee bakkamu yaada kee murteessu ilaalchi kee addaa ilaalchi kee addaa ilaalchi kee addaa waaqayyo ilaalchi kee addaa kalebribu korta sagad fagoo argita abbako ilaalchi kee addaa gooftaa koo akka keetiif malee seenaan koo yoona badeera utuat gaara koo hin taane waan koo durdiifameera singatu siniisu jette mirga keetti sanaaf kakaate kakuu kee yeroo ganama gooftaa kooti yoom nagaate Amen, amen. Ansatan gammada, ansatani gammada, atanaf gala. Ansatan gammada, ansatani gammada, atanaf gala. Gooftaa koo abbaa koo sibbaatee baakoo gooftaa koo furee koo siyaabee fannoo koo ansatani gammada ansatani gammada atanaf gala ansatan gammada
Ansitani gammadai atina Akarra miti goftako nambe kamidoti nakafte sinifari gadde sinalu miliko kun sindaga kutte malabdin malsifi tadda kenna gati jabeessan qabu ammambe kun sifachadda kanke kanaan ingolabu Akarra miti goftako nambe kamidoti nakafte sinifar gadde sinalu miliko kun sindaga kutte malabdin malsifi tadda kenna gati jabeessan qabu ammambe kun sifachadda kanke kanaan ingolabu Olma ke tu garana jibsa am from I can jaljiza namar mara mana keti kange undum du kangote malam mani jalalike 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 malam mani anaf jalalike malam mani jalalike malam mani anaf jalalike malam mani jalalike malam mani anaf jalalike Jesus anfra qabadde isanna daddu waan barbadut senerkaddu Anfra qabadde isanna daddu waan barbadut senerkaddu Nagaan siifata obboleessa. Ameen. Maal taate? Miila koo kanatini xiyyeetiin na rukkute. Yoom sedha xiyyeetiin? Torbee ajjaa kana na dha'e. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootiin. The mighty name of Jesus Christ, the Son of God. Ameen. Abiddi inaaffaa Waaqayyoo samiirra. I command the fire of Gara the kee Lord dhufeera. from heaven. Fayyeera cabni kee. And I declare this fractured bone is healed. Ameen. Fire! Upon watching to the screen, there was this young man who was shot over his leg by the bullet. Had a chronic injury over this his leg, suffering from the pain for the last 1 month. The Holy Spirit is running the procedure. Hallelujah. Amen. Doing this fractured leg bone. The mighty name of Jesus Christ. Jabasate ago tayo susin. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon lafee kee hodheera. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of God, I declare and decree Kai. Kai dhaabadhu dhiiga olichaa. by the power in the blood of the Guyyaanatti Lamb. dhaabattu warradha. Today is your day to stand up. Amen. 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 The Holy Spirit was perfecting his healing You are through free. the hand of his prophet. And the man is walking up his friend. Lord our God be the Warra glory. obboleessa kana fiddan meeqotta mee obboloonni silaa kotta warra obboleessa kana fiddan Nama meeqan fide? nama lamaan baatanii fidani Nama meeqan baatee si fide? Nama. Deemuu hin dandeessu. Hin danda'u. Siif eeyyamameera deemi amma. Hallelujah. These are his caretakers who brought him, assisting him from sight.
because he was unable to stand up straight Koi alone. me attamitti baatanii fiddan. Akkamattiin waa danda'ee lafaan qabu akka ittiin baannee namni lama akkasittiin baataa namni lama immoo lukasaa baataa luka lamaanidha kan rukutame. Kanaaf Maaliif kanaan gargaaramaa ture? amma kan inni itti gargaaramaa ta'e gara torbee sadan kaleessaadha kan inni rukutame. Ammasii qabnee nuuni sin kunaanofne inni sin kunaanee akka ittiin baannee deemna akka itti. Amma ammoo maal irratti agartan? Amma fayyina guutuu irratti agarreerra. Gooftaa galateeffadhaa. Deemi. Iyyuu foorichuu kan danda'u Waaqa. Now compensate, celebrating, Dabala shouting, galataaf ilillee jabaa gooftaadhaaf. I am released. Keep on watching to the screen. This solar, his caretaker who brought him. Randalaba sandalaba koondalaba diyaas. Amen. 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 Another divine procedure is going on again. Holy Spirit is Amen. 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 Kola baradanama sendalaba karadora. Amen. Amen. Sila cabaadhama wambarii caba. Amen. 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 Rakkinni isaa maali nattaas ta'e dafee. Dhibee diiskii duddaa ji'a tokkoof dhukkubsataa ol jechuu gad jechuu hin danda'u deemuu hin danda'u ulee kana qabatee malee hin deemu. Kasaaraadhaan deema. Garuu amma xarabeessaa garagalcheerra ba'e. Maal taatee dhinamma? Maal taate amma gaafa xarapheezaadhaa kufte? Humna tokko na darbate. You are free. You are free. Amen. You are free. He was suffering from chronic backbone disc dislocation for the last one Fedhi. Kottu gara koo. month, Ulee kanaan deemta. Eeyyen. Go. and they were unable to walk up straight without using this. Kai. The Ariifadhu. man of God is again encouraging him. Nama waggaa 90 si godhe. Dhukkubni akkas hojii isaa go out. Amen. Kaasi. You are free. Go. Uleen kan kee miti kana booda. Amen. Encouraging the man to walk without using the rod. Okay. Ani kamera. The Holy Spirit has healed him. Anof dandeera. And he is confessing. Naa galateeffadha. I Galataaf sustain ilillee myself. gooftaadhaaf. Join me and let's celebrate. Maqaan kee eenyu? Baqqala maal taate? Nan cabe. Alaabaa jaajiirra. Araarri sii ta'eera. Ameen. Araarri sii ta'eera mucaa. Receive the mercy of the Lord. Amen. Maaliiti? Mukarraa. Mukarraa kufte. Na ilaali. Keep on watching to the screen. This young man had a In the name father. of Jesus Christ. This one was fallen from a tree. And the chronic injury of Baqqala. Na laale. Out! In the name of Jesus Christ. You are free. Ofirraa hiike. You are free. Man of Kaasarka God, kee ol. I declare the freedom to this young man again. Look at him. He's waving out his hands Be and healed in the name celebrating. of Jesus Christ. Meeraani bilisa baheera hiikamee. Confessing. Ammamiif kanan gootu turte? Ji'a tokkoo fi bultii lama. Cada kee ol ta'eera dhiiga olichaa. Amma fayyeera bilisa baheera. Fayyeera. Baricha. Fayyeera amma bilisa baheera. Galateeffannaaf harka keenya walitti I buufnee. was saying for a long time I was unable to do what I was doing, even to put Jabina my waaqarraa hands fudhadhu. together. Deemi qad tokko lama. Another divine procedure is over. Man of God was calling. Tokko lama. You are free. Divine strength from heaven to locate Ani fayyeera. leg of this young man. Araarri naa ta'eera. Confessing, Cabni koo fayyeera. I am healed. Naa galateeffadha. Calling you to Galataaf join him ilillee and celebrate. gooftaadhaaf. Araarri naa ta'eera. Ani fayyeera. Another divine procedure again. Man of God is ministering to this brother under the power of the Holy Spirit. Baata keessaa. He was suffering from this his backbone issue. He was unable to stand up straight without this lumbar crusade. Baay'ee keessaa. Man of God is rebuking that spirit of sickness to get out of him. Out! Paikesa!
The Holy Spirit is running the procedure. The man is totally out of his conscience. This is divine radiative therapy of the Holy Spirit to live his total body. Hi, keessan. The Holy Spirit is reacting to the hand movement. The mighty name of Jesus Christ. Be healed. Removing that sting of demon, sting of sickness. Pick him up. Maqaan kee Iyyoob. Iyyoob maal taate amma? Waan qabbanaa dudda koo keessa deeme naqanatti qabbanaa. Ka qabbanaa? No. Okay. Maal rakkinni kee? Lafee duddaa macha balaa konkolaataa. Balaa konkolaataa. Kottu gara koos. Viewers, he was saying, Gadi jedhu ol jechuu hin danda'u. I had a car accident, the chronic are free. injury You are over my free. backbone before the ministry. And during Override. ministry time, something like an unusual cord was moving down my body. Iko firraa. The man of God is encouraging him to Laila. remove the lumbar crusade of him, Gad. encouraging him to do what he was unable to Ol. do. Up, Dafi. Gad. down, Ol. once again up, Gad. down, once Ol. again. You are free forever. Bilisa, Sadeen. Barabara. Look at him. Kamera. He's Kamera. confessing, Waan durin goone ilaala. Galateeffadha. Kamera naa galateeffadha. calling you to join him in the celebrate, confessing his healing. Galateeffadhaa harka keessa walitti buusaati. Be healed. Hi! You are free. Bilisa, Mama. Oh, Maqaan keessan eenyu? fuulaniidha. Ani fayyeera. Fuulaniidha. Ani fayyeera. Fuulaniidha. Ani of danda'eera. Ani fayyeera. Miilli koo fayyeera. this young man is Naa confessing his healing. galateeffadhaa. Mama kaasi bilisa. Another divine procedure is again Araarri going. naa ta'eera. This is the most mass healing, the Holy Spirit. Araarri naa ta'eera. Araarri naa ta'eera. Galateeffannaa harka keenya walitti buufne. Doing his work, mightily moving upon this healing mountain. You are free. Jajjade ol jedhe filaa. Kas. Man of God, encourage this man to check himself out. Fayyeera. Now he's confessing, I am healed. Maal gochuu hin dandeessu? I am healed. Dudda koo na dhukkuba. Gadi jedhe ol jedhe you are free. And this sister Ol. was also suffering Gad. to do what she is doing right now before the Oh. ministry. Na ilaali. Look at You me are now. free. Maaltu sin keessa darbe? Dugda koo keessa akka barbaadan. Viewers, this brother was saying during the ministry time, Mighty the power Jesus moved Christ. down my Ani body. fayyeera. Likewise, this sister Yesus na fayyisee is jira. confessing her healing, Araarri naa ta'eera. Be free. Naa galateeffadhaa. calling you to join her in the celebrate Abidda samiirraa. fire from heaven. Maal rakkinni kee? Dudda koo na dhukkuba asii immoo kalee koo torbanii 12 ta'eera kan dhiiga fincaa'uu jalqabe. Dugdi sin dhukkuba. Dugdi diskiidha. Yayyee. Si keessa beera seexanni. Ameen. Keep on watching to the screen, viewers. This sister has been suffering from Afur iddoo as keessa beera. Ameen. blood discharge through her private organ. Mataa amma miillaatti charge of teetta abidda waaqayyo. Ameen. Ameen. Raasii keessa deema. Ameen. For a long time because of the chronic kidney Amen. sickness. Ameen. Likewise, she was suffering from Ameen. chronic disc sickness still. Ameen. Ameen. And the man of God is Ameen. rebuking that Rabudi fana spirit muse predivini mi canta la radia. Kai. of sickness to get out of her. Maaltu si keessa darbe amma? What were you feeling? Na olachiisa masii gadi gara miila Si ollachiisa. Come on. You were saying something unusual power was shaking me. You are free. The man of God has declared her freedom. You are free. Kaasii adeemsisi. You are free. Go. Rise up and work. Go. You're free. Deb,
Mama Maltata. Keep on watching to the screen. She's doing what she wants the Nabi to do. Fayyera Celebrating. waaqayyoon na galateeffadha. Confessing really. Fayyera waaqayyoon na galateeffadha. Maltat. konkolaataa irraan kufe. Konkolaataa irraa kufte. Maal kechabe? Lafee cabaranii asitti doogan. Sarbaasa kana. Sarbaa korraachuu. Okay. Maaf fedhaadha. Taa'uu, hin ciisuu. Maqaan kee? Addisu. Kolfiteen beektu bara kee? Kolfeen beeku. Mee kolfi? Dhalootuma isaatiyyuu hin kolfu sol jedhee naman ilaalu. Ol jedhee naman ilaalu kolfas hin kolfu. Hin kolfu. Gaadhagaa. Maarree kanaafan jedhaa jira. Addisu. Kolfiin jedhe. Nan kolfa. Kolfiin jedhe. Kolfi. 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 Laugh. Afura kolfaa. The spirit Afura of love. fayyinaa. The spirit of Afura healing. gaddaa. Sirraa ofeera. Yay! As I rebuke that spirit of sorrow. This brother was chronically injured over his leg bones at his wrist joint. Amma waaqayyotu mul'ate kaa He has been Yesuus treated. mul'ate kam. At different hospitals. And this is his mother and the caretaker. The mighty name of Jesus Christ. Jabasate, makagov tayo Yesusin. Amen. Amen. Addisu. Addisu. Abeet. Ka ilmi waaqayyoo si keera. The Son of God, Jesus, has set you free. Be on your feet and check out yourself. You are free. Bilisa You are free. Ilma Wadeta. waaqayyoo Yesuusiif. Araarri naaf ta'eera. He's An confessing. fayyeera. I am here. Biyyuu foorichuu kan danda'u gooftaa gooftotaaf. Keep on watching. He is caretaker. How she is celebrating. Because she knew the pain Bilisa baheera fayyineerra. that he has been suffering from. Gaddaa'oonneerra fayyineerra. Now confessing a healing too. And calling you to join them and to celebrate another divine Jilba kee procedure. hodheera dhiiga walichaa. Ameen. Kaasi kaasi gurbicha. Na laal. As man of God is showing this Be fractured healed. leg bone out in the divine realm through the spirit and faith. Ulee kee ol qabi. Come on, come on. Maaltu si cabse? Masilaalirraan kufe tun qalamii dibu. Tu qalamee dibduu masilaalirraa kufte. Kana moo qabattee dhufte. He was fallen from a ladder, Go. broken of this his leg, and was unable to walk without using this hook. Ani bilisa. Right. Ani fayyeera. Araarri naaf ta'eera. Now Naa galateeffadha. calling you to join him and celebrate. Now the Alama procedure jilba si again. cabse. Bajaajii. Baajaaji. Inoofta moo sirra baasa? Maatii jindee maaraa bita cabse. Sin caccabse. Kaya deemi you are free. This young man had a Bajaj accident, ilma waaqayyooti. Ameen. chronic bone fracture Kai. over his leg. Kayin jedhe dhiiga walichaan. To stand up Qaxxali dhaabadhu. Deemi. Ol straight jedhe. and to walk up straight, Deemi you are free. alone without the Ika meera. Fayyinni caretaker. naaf ta'eera. And to the restorer and the healer be the glory. Galateeffadha saba Waaqayyoo. Confessing Caba ooleera. Naafummaan koo. Galateeffannaa harka keenya walitti buufne. his healing and calling you to join him and celebrate. Out! Paikesa! Abidda samirraa. Fire from heaven. Ameen. Paikesa! Push-up hojjechiisaadha Dooktar Yesuus. Paikesa!
Isaan kun kufanii naan miilli isaanii meelate kanarraa kan ka'e sirriittiin deemanii gad jedhanii illee hojjechuun hin rakkisa. The sister was falling broken of her leg. Because of the pain, she was feeling difficulty to lay down and stand up straight. What is your name, sister? Alami. Alami amma maal taate? Waan akka biddaawaa tokko kufe keessa na koo darbe. Isa booda miilla harka akkamsi godhe? Na wallaalchise na kuffise. Waan ta'a oolte beektaa? Ispoortii ammoo jette beektaan jedhe? Hin beeku. Yeroo akka garagaltee garaadhaan akkasii hiixattee si'a lama sadii garagaltu hin beektu? Hin barreenu. Dhugaa? Okay. Seedii kana eessaasii kennan? Jimmaarraan fide. Jimmaarraa? Maal gochuu hin dandeessu? Ciisuu hin danda'u. Gajjachuus hin danda'u jechuudha. Ariifadhu gajjadhe ol jedhe am? What she was saying during the divine surgery was going on, I was out of my conscious. That was a medical document I had from Jimma Hospital. She was saying I was not Isheen kun able rakkinni ishee dhibee neerbiiti. Isaan kun dhibee diiskiiti gajjachuu ol jechuu isaan rakkisa. This man was suffering from chronic disc dislocation. And this sister is also celebrating to her healing. Amma maaltu ta'e? Abidda wayii na keessa. Amma gajjadha ol jedha laala hin jiru. His brother was saying during the ministry time unusual fire was moving down my body. Now he was doing what he was feeling difficulty to do. Be healed in the name of Jesus Christ. You are free. You are free. Bajaji. This young man also had a Bajaj accident and was suffering from the pain. Obboleessi kuni balaa harka namaati hin cabani kunu akka kana. Melissa, you are free. This brother was beaten by his friends. Ani bilisa bayera Waaqayyo na galateeffadha. Ani fayyeera. Ani kabeera. Ani kabeera. Araarri naaf ta'eera. Obboleessa kana. Keep on watching this young man. Confessing his healing. Dhibee diiskiinatti ta'ee jedhaa dhibee kanaan dura qabaa ture. This young man also has been suffering from chronic disc sickness for a long time in the ministry. Of ilaali amma waan gochuu hin dandeenye kottu. And confessing I am released. Hin galateeffannaaf. Calling you to join him in the celebration. This is almost mass healing. Amen. You are free. Amen. The Holy Spirit is running this mass procedure. You are free. Mending the broken Ani fayyeera. Ani fayyeera. This man is confessing. Ani fayyeera goota na galateeffadha. Calling you to join him in the celebration. Hallelujah. Fayyineerra. Nu galateeffadhaa nagaan nu ta'eera. Fayyineerra. Eyyuu foorichuu ililchuun hin danda'ama. Hallelujah. Fayyineerra. You are free. The mighty name of Jesus Christ. Ani bilisa. Ani fayyeera. Koi ganada this kansa. The mighty name of Jesus Christ. Dhibee diiskiitii gajjedhee ol hin jedhu yeroo deemullee inni hiixataa deema. Ani fayyeera. Dura maal gochuu hin dandeessa? Gadijoo hojjee Amma yeroo isinii kadhatame maaltu isin keessa darbe? wanta akka ibidda wayii. Ilaalladhaa kam qophanaa ka'atii gajjedhaa ol jedhaati. This young man was also saying before the ministry I was unable to do this. Now Ana Waaqayyo na maareera. God has healed me. I had the mercy. Galateeffannaaf harka keenya walitti buufne. Maalkeedha? Haadha manaa kiyya. Maali biraaf ture? Ishiin bakka na teechee turte ani achin taa'e. Teechee turte. Eessa biyyi kee? Ani Addis Ababaadhaa dhufne. Dhaloonni kee hoo? Shawaa isaa? Shawaa asii gara Mogor. Mogor. Haadha manaa keechi? Okay. Thank you. Maaltu si keessa darbe yeroo sii kadhatame? Humna guddaa tokko na keessa bahe. The mighty name of Jesus Christ. Durii yeroon deemuun na dhukkuba. Amma laalladha akka barbaade. Homti natti dhaga'amaa. Ani Maaltu si keessa darbe yeroo sitti bu'u? Na urgufate. Si urgufa? Come on.
Mana kamali six if surgo. Ay, bak anu. Vibrate goda. Amma na diser. Amma disera. Okay. Amma diser. Naguma. Eyo makan. Zannabach. Saruftan. Shambu. Shambu ah. Maal rakin. Milla konan kufe. Durani jako jechisu Finfinneen ture. Yeroon intina jedhu. Ji'a sadii achi turee dhufee mana yaalaa yeroon deemu nan kufe. Qabamtee tarra. Hiikameera. Caraan kee. Scream out of it. The spirit is manifesting out of him. Such a screaming. Man of God has commanded to get out of hell. Gamme la fattere bamil. Fayyera waaqayyo naa galateeffadhaa hundi keessanuu. This man is celebrating. Hundi keessa waaqayyo naa galateeffadhaadha. Ililchaa galateeffadhaa fi. Calling you to join him in the celebrate. Balaa maalis irra geessu. Konkolaataadha. Ammamiif. Torbee sadii irra. Amma fayyera akka. Akkam maadhime? Keep watching how he is Dur kanaan utaala. confirming his restoration. Dur isa kanaan utaala. Leaping up. Come on. Oh, the one. Dur akka They were having to keep his balance Akkan. before the ministry. Malkeet. Babarraaqoot. Sila inni abdii iddoo isaa sila barbaada olte qabi. Yoom cabe abbaa manaa kee? Torbee sadii kamsa dhufe. Maal gochuu hin danda'u? Danda'ee miilla isa kanaan hin deemsu sanaan okkola malee. Amma kan inni jedhe agarteetta? Atis kalee irraa fa'i. Ameen. His wife and the caretaker was witnessing that he was unable to work for the last 3 Waaqayyoon nu galateeffadhaa yeelloon salphina olleerra waaqayyoon. celebrate. Waaqayyo nu galateeffadhaa fayyina nama fayyineerra. He is also confessing. Maal taate amma? Yeroo naa galatamu na keessa waan ta'e deeme. Waan akka maalis keessa deeme? Akka hollachuu wayii na godhe. Amma Viewers, this sister was saying na hollachiisee. amman jedhe amma during the lay hand, unusual power is shaking me. The deliverance is not yet perfected. Non soraate isaanii non soraate ija isaan kun sodaadhe ija isaanii ilaaluun sodaadhe. Because watching, the demon is scared keessa of deemeera seexanni. seeing in the side, in the eye of the Rise up. prophet. Dem, you are free. Work. Hey, Work. you are free. Amen. Listen. Amen. Man of God is encouraging here to work up straight. Amen. Maal taate? Kufeen cabe. Eessatti si cabe lafeen kee? As keessatti. Yoom si cabe? Gaafa maarchi 3/2024. Okay, come on. Keep on watching to the screen again. Eessaa dhufe? Finfinnee irraan dhufe.
This brother was fallen and broken of his leg and with an apple to walk without The mighty name of Jesus Christ. for the last 5 Bend. years. Man of God Bend in the name of Jesus Christ. ministering to him. Bend. Samir Abid. Amen. Fire from heaven. Randalaba Sandalaba Kondalaba Radia. Abidda Samira. Fire from heaven. Matamma Millat. All over his Amen. body. Matamma Millat. All over his body. Matamma Millat. All over his body. Matamma Millat. All Se over his charges. body. Sera una diga Amen. olicha. Amen. Se charges. I Sera. declare you are Amen. Matamma energized. Millat. Amen. La veke charges. Amen. Sera. Energized. Baraba Senda la Bakunaria. Amen. Namasura Karadia. Amen. Se charges. Sera. I declare you are Amen. Se energized. charges. Sera. I declare you are Amen. energized. Matamma Millat. Amen. Jabina waaqarraa fudhadhu. Amen. Divine Amen. strength. Bike his son. Pochos. Let him shake his leg. Keep on watching. Amen. Man of God is Amen. Amen. commanding the leg to shake. Amma maaltu si keessa darbe? What were you feeling? Dugda koo keessa akka diilallaan harkeessa danda'e. Akka diilallaa dugda kee keessa si dhangala'e. You were saying Amen. unusual cold fluid was moving down my Jabina waaqarraa lafee keetti galchee. Amen. backbone. Jabina waaqarraa lafee keetti. Amen. I command divine Divine strength. strength. Amen. Divine strength. Malakotawi Amen. bertat. Divine Amen. strength. Malakotawi Amen. bertat. Laraba senda laba karadora. Amen. Divine strength. Malakotawi Amen. bertat. Amen. Oh. Jabina Kas- waq kas. rasit tajajir. Qaxxari dhaabadhu. Balance your feet. Equalize. Afura keessaa sadii bakkeetti. Exhale deep through your mouth 3 times. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootiin si hodheera. You are seated. Amen. Maintain godheera lafee kee maqaa Yesuus. Amen. You are free. You are free. I declare this your fractured bones are maintained. You are free. Ka'e dhaabadhu. Bilisa baatetta. Be on your feet. Stand up. Kaas. Stand up straight. Jabina waaqarraa fudhadhuun jedhe. Receive divine strength. Amen. Deemi. Qaxxadee adeemi. Now walk up straight. Walk. Ol jedhee adeemi. You are free. Walk up straight. For Amen. you are set Ani free bilisa. now. Ani bilisa. Praise God. Ani Say, bilisa. I am free. Ani bilisa. Ani bilisa. I am free. 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 Amen. Ani fayyeera. Ani fayyeera. Arrinaa ta'eera. Naa galateeffadhaa hundumtuu. Calling you to join him and celebrate together. You are free. Bilisa. Caraani kee. Scream out of him. You are free. Bilisa. You are free. Bilisa. Balaa maaliiti? Bobaa. Maali? Naaf ta'a. Si gubee. Natti faca'ee na gube. Abidda sitti qabate immoo bobaa mata akkasii. Abidda isaatu natti faca'ee na gube. Miila kee lamaamu. Keep on watching Eessaa dhufte? to this chronic Godina wound. Wallaggaa lixaa naala taasifu. Afuura keessaa sadii bakkeetti baasi. He developed this chronic wound Sadhumaa. from Na laala. fire. Bend! Fire! Bend! Fire! Karaanchi sirkaa gateera madaa kee hodheera dhiiga olichaati. I mean Amen. this Si your chaarjesseera. skin Si chaarjesseera. and divine Amen. energize Si you. chaarjesseera. Amen. Charging Si you. chaarjesseera. I divinely Si charge you. chaarjesseera. Amen. Si chaarjesseera. I divinely recharge You are you. free. You are free. You are free. Kaya deemi kiraanchinis kan kee miti miilli kee fayyeera. Your legs are You are healed free. and this crutch is no more used. Walk on your foot. Qaxxadee adeemi. Ani Walk on fayyeera. your feet. Ani fayyeera. The man is Waaqayyoon naa galateeffadhaa. walking and Ani confessing. fayyeera. Ani fayyeera. I am healed. Receive this life-giving spirit. of Nailal. God. Look at me. Qaxxadee adeema akka kee duriitti. You Walk are up free. straight as your usual. Hiikameera. And the man is walking Hiikameera. and confessing. I am released. I am healed. Hallelujah. Praise the Lord. Ee gooftaaf galata fiduu kan danda'u. Who can praise God?